Odeeffannoo ani argadhe naannoo handaara magaalaa baatutti qonnaan bulaan tokko mana jireenyaa ammayyaa sadarkaa isaa eeggate baadiyyaa keessatti ijaarrachuudhaan maatii isaa wajjin jireenya gammadaa jiraataa akka jirudha. Manni kun kan qonnaan bulaa Shaambal Leellisooti. Ganda baadiyyaa waliin bullaa keessattidha. Mana ammayyaa kanaa kan ijaarratan nu simatanii keessa manaatii hamma mooraa keessatti nu daawwachiisan. Alli isaa biqilootaan faayameera. Irra keessi manaas baay'ee miidhagaadha. Baadiyyaa keessatti wanti bareedan akkanaa hin jiraatas hin hojjetamas. Kan jireenyaati. Kun immoo mooraa biraati. Akkuma argitan mooraa kana keessa immoo horiin hin jira, qurxummiin hin jira, kinniifni hin jira. Mooraa keessa erga finnee amma gara keessa manaatti ol galle. Manni kun baadiyyaadha. Akkuma keessa seentanii argitan kun bakka haratti galfannu yookiin immoo akka magaalaa jecha magaalaatiin saalonni kan jedhansanii kun bakka hara galfiti sun immoo bakka itti nyaatamu. Manni kana fakkaata. Waan akka bishaanis waan akka iddoo kanatti qabattee teetteet asinis miidiyaan hin jira. Iddoo jireenyaa mijataa baadiyyaa keessatti ijaarratan kanaati maddi isaa qonna ta'uu dubbatan. Namni garuma magaalaa dheessa jiruu fooyya'aa jechuudhaaf garuu baadiyyaa fooyyessanii keessa jiraachuu mijeessanii keessa jiraachuu hin danda'ama. Qonni ammayyoofnaan waan jireenyaaf ta'u hojjechuun akka danda'amu leebsu. Tokkoffaa mootummaan galateeffadha. Maaliif qonnaa fi ilaalcha guddaa kennee to'i kan akka tiraaktarii amma nu kennaatan jira. Qotee bulaa adda duree adda baasee to'i waan baay'ee nu gargaara. Kanaafuu qonnaan waan baay'ee jijjiiramuu waan baay'ee hojjechuu ni danda'ama. Qonnaan bulaa Shaambal Leellisoo mana fincaanii hawaasaa mooraan alatti qopheessee itti fayyadamu. Ofii isaaniitii amantaa Ortodoksii kan hordofan qonnaan bulaa Shaambal naannawa isaa hordoftoonni amantaa Islaamaas waan baay'ataniif fuuldura mooraa isaatti masjiida ijaaruufis dhakaa bu'uuraa kaa'aniiru. Hammasittuu hawaasni musliimaa iddootti salaatan achuma keessa jira. Qabeenyi kan kee kan biyyaatiif kan uummataati akkuma beekamu. Manni fincaanii uummataa hin jira, kan itti dhiqatan hin jira, kan uummataa jechuudha. Deebi immoo ani amantaan koo Ortodoksiidha. Garuu manni kiyya kun yookiin immoo mooraan kun kan jiru karaarra waan ta'eef namoonni baay'een karaa kanarra waan deemaniif akkuma qara jedhisan immoo naannoo kanatti uummata musliimaatti guddata. Kanaaf bu'uura dhagaa yaa akkuma argitan san fuuldura mana kiyyaatitti kaa'ee to'i masgiida hojjechuudhaaf hagas immoo bakki itti salaatan qophaa'ee namni karaa deemu namni tasa sa'aatiin itti ga'ee salaataaf dhufu immoo itti goree dhiqatee to'i salaatee deema jechuudha. Baadiyyaan kan irraa dheessan osoo hin taane kan itti dheessan akka ta'e qonnaan bulaan kun agarsiistuudha. ጀግንነቱም ያንተ ነው ግን አንተ አልገደልከውም። ሶይሲ ሻሙም በከኛ ቦሩ ቦሩ ጀዳ ቦሩ ቦሩ ጀዳ የሙቲን ሲያዱ ቦሁ ቦውን ጀዳ ፊገ በዱን ጀዳ Yo ya, borana kia, yo ya.